الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على النبي المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كما جرتني تنجين ربي سنرة هاجرات يجا سجنتا فايا قلبي وليت ددبي أجرا بقى ربي وليت ندبسه فارون كربي دومي سسمير يا سوتي دمبلاسي أجرا دجيبو نانغوي دجيسو مايرا فايا مغريسو دجي دورا دوتي namni abdii kutatuuf ka'e rabbi jiraachisu gannat deebisu gannarraa bonatti jijjiiru du'arraa yoo fedhe jiraa baasu jirarraa yoo fedhe du'a baasu akka fakkeenya abbaa jahlirraa ikrimaa baase rabbi akka barbaadetti wal keessaa yaasa faaruun ka rabbii kanaati jecha guyyaa kana keessatti sagantaa nama maraaf ta'u diqqaa guddaa jaarsaa jaartii dhiiraa dubartii ta'u qabadhee isini dhiyaadhe suni maali jennaan salaanni boqonnaa takkii tasgabbii jiruu duniyaati sababaa aakhiraa itti milkaaniidha salaatarraa isinii qabadhee dhiyaadhe maaliif jennaani salaanni menjafiqaada nama rabbitti amaneeti salaanni namni fakkeenyaaf makiinaa fudhatee imaltuu ba'u menjafiqaada yoon qabaanne keellaan taru keellaa aakiraa taruufis salaanni barbaachisaadha salaata malee fuula rabbiitii miliquun keellaa rabbii darbuun hin danda'amu salaanni majlabatul lirrizqi fidduu takkii hiree namarkaa facaate'uu namaa fiddi walitti namaa qabdi salaanni tasgabbii takkii boqonnaa raahaa gammachuu jiruu duniyaati salaanni tiisituu fayyaati salaanni dhiheessituu gabricha gama rabbiiti salaanni gaafatamtuu dura guyyaa qiyaamaati salaanni ol fuutuu darajaati salaanni qulqulleessituu qaamaa qalbiiti salaanni ibsituu fuulaati salaanni qalbii tana namaa xahaarsitee namaa dhiixi salaanni dhorgituu hamtuu fi hammeenya shiraa fi sharrii namatti yaaduu irraa nama dhorgituudha salaanni رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان يقول الإسلام إسلام من أمري ومراتي وتبان إسلام من مو صلاة جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياتكو صحابات سمت جرنغافة رسول ربي يا صحاباتي أرأيتم لو أن نهرا مينا هما أصو لغني ملكان بشاني تكو mana keessan dura deeme guyyatti yeroo shan irraa dhiqattan hal yabqaa shay'un min darani xuriin tokko takki wasakni namarratti ni hafaa jennaan hinaf jette sahaba rasul rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo kana rasul rabbii suni fakkeenya mithaala salaata shananiiti jedhe akkuma lagni mana namaa dura yaa'u namni yeroo shan irraa dhiqatu xuriin tokko namatti nafne yoo namni salaata kana guyyatti yeroo shan salaatu macsiyaan tokko irratti nafne jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam salaayni haayixuu dhiixuu macsiyaati qulqulleessituu zambiiti salaan namni salaata hin qabne fuulli isaa gurraatta'ee qalbiin isaa ajoofti namni salaata hin qabne rizqii isaattuu harkaa buraaxaya tasgabbii hin qabu jiruu gammachuun jiraatu salaanni rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam lafatti ittiin kennamne rabbi uf biratti affeeree samii ba'ee akkasitti rabbi amaanaa guddaa kanatti kenne erga gaafasiitirraa muslimni namni rabbitti amane salaataa jira garuu hedduu namaa lukti isaa yaamicha rabbii owwaatuu dadhabe hedduu namaa kallachi isaa rabbii gadi jechuu dadhabe hedduu namaa duydi isaa rabbii hundhuluu dadhabe nama rabbi eeyyamni isaa biraa kutameef malee yoo dhugaa taate ibliis gaafa nabiyyallaahi aadamii sujuudi isaan jedhan hindide maaltu si dhorge jennaan anatu sa caala anatu sarra beeka anatu sarra jira isa dhoqqee horofarraa uumtee ana ibiddarraa na uumte akkamitti isaa sujuudinaan jetta jedheetiti sujuudni ibliis nabi aadamii sujuuduu dide kun sujuuda
kabajaati malee sujuuda gabbartiitii miti. Nuti ammoo yoo sujuuda rabbii dinne, sujuuda rabbii aadamii yoo dinne, suni nama haqan godhatu gabbartii, rabbi ammoo gabbartii haqa godhata. Kabajuuf osoo hin taane gabbaruuf sujuudnafi. Ibliis sujuuda takka didee salphate, guyyatti nu salaata 5 keessa sujuuda 34tu jira. Sujuuda 34 yoo didde ate ammoo ibliisin caala situ musiiban rakkin bakka saalfannoon mala situ ibliisin caala mudata jechuudha. Namni hin salaanne guyyaa qiyaamaa ibidda maqaan saqar jedhamu seena. Gaafa warri jannataa warra jahannamitti lallabe, maa salakakum fi saqar, maaltu ibidda saqar jedhamu kana isin seensise? Saqar jechuun laa tubqii walaa tadar, hin dhiiftu hin lakkiftu jedha Rabbi. Maal hin dhiiftu maal hin lakkiftu? Ulamaan islaamaa dubbii kana akka lamatti hiikan. Jalqaba wanni isin hin dhiifne du'a namatti hin dhiiftu, du'a hin dhiiftu jiruullee hin lakkiftu jedhe. Thumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa. Akkanatti hiikan ulamaan gariin. Ulamaan gariin ammoo kullamaa nadijat juluuduhum, gaafa qaamni duraa kun gubatee bade qaamni boodaas hin gubata, ka duraatis hin dhiistu ka duubaatis hin dhiistu jedhanii ulamaan islaama akkanatti fassaran. Salphina akka mudanne ikhwaanii, masjida rabbii haa owwaannu osoo lubbuun jiru, osoo baatanii bakka qabrii bakka dhugaa saniin nun deemne lukti kenna haa owwaatu yaamicha rabbii. Osoo fuula rabbii dhaabbanneen qoramne haa salaannu rabbii haa sujuun. Awwalu maa yuhaasabu Allahu al-abda yawma al-qiyaama as-salaat. Durri wanti gabrichi qiyaamaa gaafatamu salaata jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Gaafa salaanni kun tolte, gaafa salaanni kun bareedde, gaafa salaanni kun irraa fuudhamte, dalagaan kaawwan illee fuudhamti jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yoo salaanni badde ammoo, yoo salaanni fokkate ammoo, yoo salaanni bade ammoo dalagaan martinuu hin baddi jedhan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Lukti kan kee gaafa masjidatti deddeebi, kaampaasii mu'mintoota, kolleejjii rasuulaa, iddoo gaarii bakka malaayikaan rabbi itti wal geettu sanitti deddeebi'u, masjidatti deddeebi'u. Gaafa qabrii seentu yu'ta ar-rajulu fi qabrihi, qabrii namaa kana keessa waatu namatti dhufa jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Wa in utiya min qibali ra'sihi, yoo gara mataatiin dhufu qur'aana inni duniyaa irratti qara'utu irraa deebisa jedhe. Yoo gama harkaatiin dhufu sadaqaa inni dhoysee rakkataa gargaaru, kennaa inni kennatu santu waan isatti dhufe san irraa deebisa jedha rasuul rabbi. Yoo gama lukaatiin dhufe ammoo deemsa inni masjidatti deemu sanitu irraa deebisa jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Namni miilli isaa masjidatti hin deemne akkam bakka sanitti salphatuun mala. Ammas gabricha qalbiin tun masjidatti hidhannoo qabdu, gabricha qalbiin tun masjidatti rarraatu, gaafa gaaddifni tokko hin jirre, gaafa aduun taakuu takka namatti dhiyaattu nama 7 rabbiin gaaddiseessaaf jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Nama 7 gaaddiseessuuf keessaa warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masaajid, gabricha qalbiin isaa masjidatti hidhannoo qabdu san rabbii gaaddiseessaaf jedha. Qalbiin tantee yoo masjida'u hidhannoo hin qabne, hariiroo hin qabne, luktii waamicha uwwaatee saffaa mu'mintoota hiriireen dhaabbanne, gaafas akkam ta'uu deemtan gaafii kiyya. Yoo daa'ima qabaattee ilmoon teen salaanne darbuun malu darbi. Yoo jaartii qabaattee yoo isiin hin salaanne xalaaquun malu xalaaqi gadi dhiisi. Dargaggeessa islaama atiin fuudhuu deemtu, atiin heeruma barbaaddu intala islaama, abadan dargaggeessa kiyya intalan salaanne hin fuudhin. Shamarree islaama dargaggeessan salaannetti hin heerumin. Maaliif jennaan inni rabbi ganee jira, namni rabbii gane sillee ni gana. Kanaaf dhaamsi kiyya
osoo duutee qabriin galle salaata jabaadhuun dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa